laal isa garaa gubuudhaaf laal. Mee akkam tagaa duniyaa yoo ijatti agarte obboleettiin yoo ijatti agarte jettee shugguxiidhaan harakaataa fi wanti na gootuuf kunoo akkaatti baaseefuu baasee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota duniyaatu jirra jirtu ashama harka fuunee baga jiraatan baga jiraanne walumaanuu warra soomana asdeemu ramadaana kana waliin soomanu rabbiin waa godhuun isinin jaa salaamtaa karaa duniyaatiin isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota duniyaatu warreen jirra jirtu isinin jechaa jirra alhamdulillah baga gammaddan baga walumaanuu gammanna isinin jechaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyya warreen biyya adda addaa irraa dawwaltanii obboleettiin duniyaa mul'attee jettanis galatooma dawwaltanii nagaafachuu keessanii noo jinqamuu keessaniif hedduun isin galatoonfadhaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyya akkuma ani isin qaaliitti isinillee nabira qaalii isiniin jaaladha isiniin kabaja obboleettiin diyyatanii isiniin jiru qaalii fi kabajamtuun kunoo arra nabira mul'atti kalee wanniin viidiyoo isinii maruu dhabeef mun obboleessi keenya maammeen barbaadu jira kaleellee barbaadee eengadallee barbaadee baasee jira alhamdulillah viidiyoon isinii mare jidduu tana guutuu isaanumarraan jira jechuudha deemee maan barbaadu jira Dachas nula dachun ke tano madagese shugguti minamen never nubiratti galeen dubbale sai shuggutiin tajollenda sodaachisanii shuggutiin nun sodaachisan akkuma jeedniyaa namni danda'u sin jiru finne jira micho mana dhaqilala manne edu dubbale sai inni mana dhiifateetini ka'ee bee dalagaa xiqqoo takka qaba dalagaa san dalaguu kutee Michiyo durumaanu gandoollaa kaayimala isa biran jirtu durumaanu silaabeene hanqumma duraatu anu ollaa sanatti olluma saatutu akkanatti viidiyoo nan gadhiisu jiru gadhiisee moggaa geesse magaalaa sanaa keessaa baasee xarafa geesse inni isaan kun hin arkanii qilleensa irratti isin baanii jeetii ganda san geesse odoo deemu mucaan tokko warra biyyatee nyaati saayiba maammeeti odoo deemu akkanatti obboleettii duniyaa badee yarra michiyyoo chitti arke michiyyoo gizee jirke dhufee maammatti hime maammeen irra qaxxitaa dhaqee fuudhe alhamdulillah michiyyoo dalagaan geesse jee fuudhe malee inni durumaanu dalagaan si geessaa jeeni sobee fuudhe michiyyoo akkasumaami michiyyoo dalagaadhaan si geesse jee fuudhe mana na baasee jette dalagaan si geesse jee fuudhe mana na baasee fuudhe mana warra ollaa fi galuu san achi kaa'e fuudhe achi kaa'e isaan sanis akka waan dalagaa tan dhalaa tana dalagaa geessanii akkasiin saa dalagaa sin geessine gizee duniyaarra maal jettee nati duniyaarra dawwalatteni duniyaarra dawwalaa jeet gizeen gaafadhu telefoonni duniyaa cufaadha naan jaanii kanumaan itti lakkoofsatti kanne cufaadha naan jaanii lakkoofsa sirrii kan itti kanne jettee michiyoon dubbachuu jirte jechuudha eegaan nuti inni fuudhuufiin deema na jaalattee na jala deemte jees gubbaafan daaraatu biinni jiruusan dhuguma masalaa jiru Alakki dalagaa si jenna obe. takkaanni ijaan sibir qaamaan sibir takkanaati ndufne takkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya silaa isiillee viidiyoo irratti baasuu hin feene duniyaan kijibduudha akkan jenne isiirraayis haasoo tokko baruu qabdanii jeetiniin isiniif ol baase kunoo akkuma nagartan tan dhala naamee qafaati micoon tun anan qabda kaan irra guddoodha beekamu walitti hin dhiyaannu naa micoon tuni amma kuno amma biyyarraa dhufte kumaan isin injeesan guyyaa 15 eega biyyarraa dhufte amma yoo qabu bultee kana hojii torbaan sadii hin turre miciyyoon haara qilleensaa tokko kanatti imma kaameraa kana dura dhaabbattee kaameraa kanatti sodaachuu jirti dirqiidhaan daawwattoonni kaameraa hin seenuu naan jetteeti nan saddaquu barbaada keetiin qilleensa irratti ol bee namayyutti iyyachuu jiraatii ol beeyti kuno ani obboleettiin duniyaa tana jeetiin as baase kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya obboleettiin jetanii isin jirtu tanarratti qootanii isin jirtu isiitan Yoon amantan nama nu baatanis. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya ani jalqaba eega viidiyoo duniyaa takkaffaa barbaadesii eegalle seene booda viidiyoo itti deebi'ee hin beeku. Maaliif yoo jettan ani siin barbaadu jira. Michiyoo tanaan barbaadu jira jechuudha. Michiyoo saayiboota kiyya hunda dawwaleetiin gaafas jira akkana isaanillee deema mana dachaasillee dhaqa laala. Yeroo hundi ninjaa mana dachaas kaasii kan nuti beenu kan hin dhengidda motoraan dhaqee barbaadee dhabe jechuudha. Isa san hin jiru dachaas. Jijjiirrateeti deemee bakka biraa jira jechuun michoo fuudhee achi kaa'ee fiifis bakka biraa jira. Michoo wajjin hin jiran. Michoo akkana ta'eetiin jira. Akkana ta'e akkas never tajiba. Dhugaa bakka kana kijibee jira. Michoon gizeen gaafadhu an takkaatu isaa hin argine eega guyyaa asna kaa'ee takka
والنبرة تون ديبنيته الحمد لله رب العالمين ايكم فودي من ودلغان سكيس جي كنت والله سنسكيس كنت والله خمنا انجت تليفون ادو ولسون كنت والله سني بدي سنه مخرمنا مجان ديني سن اسام مال سنجن كيسي ديت نبي خني مع ناس نبي خن منني ايه ناس نبي خن دلغان جيس دلغان جيس مچيون غزمان دقوان مالس يغوت اكم دبتيه ما تشبتين غافده كان اكن رتين بك متي اكل جاسو دين جيسنتي ايه جي غافده اكن تيسيني سوت منتيمتي akasi tuba malam na dogola njinin jen ايه akana bilbilas dunia cufada nanjani yeronda bilbila zeno na dogola jenis cufada nanjani lanjete mchon aye gitu mane akauna gabba aye ati dem itu na dro gabbe gitu mane harfatin basen te male isanille ni dem nanjen ni dem jen ni dem na jaru gandumollatinu gandumollat inu dem nanjenne الحمد لله كا خبجمتو تافي داوتو تخيه warreen du'aayin haaguutan illee du'aayin ta'e teessan qeebalamte warreen karaa keessaatiin bilbiltanii duniyaa obboleettii ta'e rabbi si haamudus obboleettii ta'e agartee jettanii jettanis kalee fiidiyoo isinii maruu wanni hin dhabeef kalee hin mul'annee kunoo xiqqisho dura fidee gammachuudhaan tolfannee akkana laal isa garaa gubuudhaaf laal mee akkam tagaa duniyaa yoo ijettee agarte obboleettii ta'e yoo ijettee agarte jettee shugguxiidhaan harakaataa fi wanti naggootuuf kunoo akkaatti baaseefuu baase ati si mana dhiiftee akka duniyaan inni harakaata godhatee dalagaan geessitee micoo manaa baaftee anatti harakaata gootaa mitachaas hojii keenyaadhu fideetiin jiragaa si jalaa fuudhee kunoo akkam taate mee akkam taate gaagisee akkan nu biratti wal bira nu garte garaan sin ayye maal fidda mee garaan sin gubatu anaa maameedhaa isiidhaa garaan sin gubatu mee alhamdulillah nuti gaa gammanne gaa akka nuti gammanne gaa asis rabbi si haa gammachiisu atis rabbi si haa gammachiisu nuti du'aama si goonu wanni si goonu hin jirru laakiin hedduu nuudhaa jettee shugguxiidhaan illee hedduu nuudhaa jettee shugguxiin tajoollee nuudhaan sossoban nuti imma shugguxiin nu sodaachiftu nuti kun akkana laal hojiidhaan nama agarsiisna shanyiin rasuulaa dogaga shanyiin rasuulaa ijoollee shanyiin rasuulaa kanatti hojii nama agarsiisti takkanaati kabajamtoota fi keenya micoollee waan takka isiniif hubachiisnee jirra yoo duniyaan waan teettanillee micoon fiidiyoollee seenuullee ni sodaatti asillee mumaa dubbatu akkamittiin dubbadhaa kaameraa jettee micoon gaa akka inni beeytanii akka biyyarraa dhufte jirti amma dura kaameraa illee seenteen beeytu takkaa namni fiidiyoollaa irraa maree magaalaa dhaqeetiin uffata irraa jijjiiree tolchee obboleetii suuraa fi fiidiyoo sirraa maree bikka diiqaa fi bikka adda addaa bashannannee gadhiisa odoo juutiin darbamaan dhufee dalagaan geesse jee na jalaa bachiise. Beeku nuti isinis silaa ni shakkitu ture mico dachaas kun yaa hundi nu bira dhufa mana dhufa. Mana dhufa takkaan shakkine ijoollee manaan laallee nuti akka ijoollee manaan laallee dhiibne dalagaan si geessaa jee wahuma ijaa inni natti qabu hin beeyin dalagaan si geessa jee torbaan takka guutuu dhabamsisee alhamdulillah finnee jirra wanni takka wanni isiirraa irra ta'e sin jirtu akka gabbaatee dhufte alhamdulillah laakiin isuma maaltu irraa irrate alhamdulillah fuularraan barbaadee wara fuularraa wanni takka wanni irraa badde jirtu yoo fayyaa jahan guutuu qabdi wanni takka wanni taate hin jirtu ammallee obboleettiin siiniin jiraa nin jiraa fi isuma laakiin kanaadhaa jettu huguta akka shugguxiin huguta akka duniyaa obboleettii ta'e akkanattiin fuudha dirqiin fuudha obboleettii yoo isin sin jaalatee jirtiin ta'e munola olkaasi dubbaddu akkana daawwattootaa fi kabajamtoota keenya fuulee keessan duratti ani isaa quban qabu hin jaalanne isin jechuun jirti laakiin inni naguma naan dhaadatee waan hijaa inni naa qabu hin beeku hijaa inni naa qabu naa hin beeku yoon obboleettii duniyaa fuudhee isin garsiifne dhalaaf dhalatte warra isaanii irraa inni kaa godhadhaa warri keenya anatti erganii miciyyoon tun biyyarraa baate odoon ani jiruuti islaa warra keenya irraa akkanumatti jirjiirti dawwalee ni kaa godhata warra keessan irraa inni kaas godhadhaa jaar duniyaan naa kan nu baattus warra isaanii irraa inni kaa godhadhaa micoonni jaalattee jirti jeeti kana oofa. Adargite video ni maratakka. Takkaan bar video mau kuban micoonni waan takka ni waan arkin yarsa. Yaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya walaa video inni marullee quban qabdu walaa zaa inni haasawullee nagartu nuti video qilleensarra ni garra waan duraan gaa qilleensarratti waan gaddiif nu wala garruuf inni inaada xiyyaa fi video qilleensarra naabar micoon zaa inni video maru quban qabdu zaa inni mana ollaa kaa'u malee isumaa guyyaa dura ichi nageesse dalagaan si geesse malee nagarree gizee dhufe duniyaa bira nageessi gizeen juun خلاص دلقا سنتين دنيا دلقا سنتين جي إنك نانجي تير دنيا تدو دلقا جيس نانجي التيم كان أكمل جتين ويم تسنة تيمي فقط تتخيل بس دنيا دلقا جيس نانجي سنجي كان
دنيا دلقا جيس إنجي قشتي خيل دنيا دلقا جيس إنجي Ashti kashammee bareeda. عن دلقا تين كتير ما أنا جلا فوتي كتير ميجود أنا كمتي دنيا تو دلقا جيسي نانجيته هنكا خنا مالي يا سوي لك أنا دعوة من جالتو جالت دته دعوة رفته أفان دعوة تيما أزباته Sakanne nobe. ولا Olbaas ibbadre. tokko akkana si maraa jiru jira keenya tokko bulloo qabda. Haati. Waan isin jedhage. Ati biyya kana akkamitti dhufuu dandeessee mee wantoota akka eenyu si fide akkamitti dhufte? Sagalee ol kaasii. Nus daatti yaa. Bulloo tuna raafaalee na fide. Bulloo si fide. Dichaasoo. Dachaasa nuun beeku mana isheetti na arginu malee. Mana dinaa ta'e nyaata natti argite. Mana dinaa. Malee jaalatteeti miti. Nuun beeku asumatti na arginu. Asumatti argite. Samaali beektimti yoon zaayinii dhufee ol seenti. Ana Bulloo dura waan jaalattanii. Anus hin beeka gabayyumtoota hordoftoota keenya. Bulloo duraan micciyoo duraanuu taphatti hin fadhu. Isaatu fidee dhufe biyyarraa. Anamma tanallee irraa Isaa qabu. fidee duniyaan quban qabdu maallaqa. Ani maallaqa hooshatti bikkatti nama qabanitti ergee fi if bira fiduun hin beeku. Amma immoo ka biyyarraa inni biyyarraa naatu irraa kabalee fidee jira. Biyyarraa isaa sirraa Anaan harka kiyyaan argeersaa wayii sitti mee duniyaa. Anumaatu ergee. Noolaal isaanummaa nuna shawwatu jiranii hojii isaanii haa nyaatanii walaa isiin natti nimne walaa maammeen natti nimne walaa billoon natti nimne maallaqa isirraa qabu. Sanuu ammas nuti warma takka ni beektaa bulloojii ana duniyaa. Namni fireen jaalatu mucaan kun isin obboleeyyan abbo sadaffa waliin galtanii bulloo kami jaalataa? Tanaarsa. Ati bakka kana bakka bareeda tolchite. Tolchite. Jaalalti kaasa duniyaa. Ni beektaa natis. Bakka kana jala. Ay ni maraada kee darsa guree irra sulaa mucaan sana ciiqarra isa irraa amma dhufe argee osa. Nama gaggabaa waramma fa'a. Hadiitu saniin dachaasii wanti godhee darsa guurratee akka maraataatti karaarra deemaa mimma inni. Yoon isii dhabe dachaasii yoo dhugumaan asii micoo tana fuudhee fi najjeesaa jeeqa deemu. Alhamdulillah je bullo alhamdulillah. Sibiin jirai. Takkanaatii kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkuma isii irraa baafne san arguu jirtan an dachaas quban qabu. Kanarraa kafalee na fide mucaadhaati. Jarri lameen kun beekadhu. Ijoolleen tun abbo sadaffatti ilmaa deerni yoo jaan abbootiin isaanii lameen obboleeyyanii bulloo amma isin jennu kana kabajamtootaa fi daawwattoota keenya namni immoo walumaa garagalee obboleeyyanumaa wal fuudhu jira obboleeyyanumaa firaa wal fuudhu jira. Ani isa kanarraa quban qabu ani hoosha keessatti bikka salaa rukkaamni itti bu'u maallaqa irraa kafalee if bira fide amma immoo hommaan biyyarraa baasee maallaqa irraa baasee fidee keenyuma kana. Dunia, congratulations. Baga gammatti. Alhamdulillah gammade kaa kuno. Ati laakiin hojii ta'e nyaadhu. Anis an kajala lafee fidee waan ani. Galatoomi laakiin kanan irra dalagee mucaan enga danqaan itti ka'ee billoodhaan akkamitti muciyyoo namni firaa wal jaalataa jee isatti qobsan irraa quban qabettee laaluutti hin jirtu. Nojiin deemtee barbaadutti hin jirtu. An kaa barbaadu anis waan na keessa yeroo na barbaachisaa muciyyoo wanni hin baasiif hin qabanis jala deemee malee. Tabullo irraa kaawwalu akkam jetin sitti hima. Asilleen hojii keenya aduu laakiin balbala mana kanaan bogaa innis. Amma bulla hundumtu jechuudha. Isii as fidee laal duniyaatu obboleettii sii mana gajajee balbala mana kanaa boo. Isaan manaa baasee mallee. Isaan manaa baasee mallee. Akka beektu na godhe jeessi dhufa akkam godhe. Akka beektu na godhe maaliin godhe gaayyee dheengaddaa usalaa akka dachaasanitti haayinumaan godha. Takka numa tumsiisu taasisu numaan tumsiisa. Aga nama keenya mucaan kun akkamittiin jaalate gaa namni wal jaalate tokko na achittuu waluma fuudhanii maaltu naan geejeetiin matumaan dhukkubee akka maraataa darsa guurratee dachaa zee inni lafaan iftuu santutu na rifachiisee. Jaalala zaman akkana godha. Jaalala zaman akkanaansa. Gaafa keenyaatu maraatummaan akkanaansa waan jirtu jaalala. Way hojii keessa nyaadhaa akkanaati kabajamtootaa fi daawwattoota keenya alhamdulillah bakka gammaddan baga na wajjin gammaddanii hin isniin jaa meelaal. Gammachuun teenyaa akkamatti fuftutti haa fuftu fuuldura. Inshaallah viidiyoo ammallee ta'a ajaa'iba. Arra gammachumaanii ol kaanee akkanumatti isii isin garsiisuudhaaf viidiyoo isinii mare gammachuu fi jaalalaan ammallee viidiyoo isinii fi mara warreen hordofaa jirtaniis warreen chaayinaala duniyaa jalatti koomantii adda addaa kannatanii isinillee galatoomaa isiniin kabajaa isiniin jaaladhaa obboleettiin tiyyanaa argamte naa mul'atte alhamdulillahi rabbil aalamiin maammee alla magan haa galatoomi isin jaa fiduudhaa. Gana fooqarraa si'anta. Rakkoon gabaa. Mataa kiyya gubba jirtu. Laakiin dachaas naa dhaadattee shugguxiidhaan naa dhaadachuu keetiif atillee galatoomi shugguxiin fi naman dhoytu
Shuguxiin namni sodaachisanii nuun ijoollee harma dhuydu malee duniyaan sodaachisan. Dhugumatti nam abbaan faarsu re'ee mucha lamaa hin ga'u jammalee arramaameen haa galatoomuu barbaadee fide anilleen hanqa kiyyatti siin baasaa jeetiniin bikka isiin jirtu siin baasisa jeetii yaadee ture maammeenuu ichumaanuu fide haa galatoomu wallaahi haa galatoomu atilleen galatoomi waan isiin jiru hin qabu. Tana booda jechaan siin jiru siin qabu. Lainno ilma Oromoo waan taateef arraballee siin qudhu waan takkallee siin jiru ana obboleettii xiyya fayyaan akka na bira galtuun barbaadaa na bira galte hojii keenyaa dhuu galatoomii siin jaa hanqa viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh bye bye gammachuun teessan gammachuu teenyaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya duniyaan irra kana gammadee jirti. I love you.